أهل لا إله إلا الله دانا جلدا مالكوسني تايتنا رجل فدا وبولي وانكو همس سيادة فدا دعاء كيسني نبي ردا بدا يا نمنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتوتا سالها امتيوب جرى جرتو نجا كيسني فيوما الحمد لله نجا فيا كوتي سن اللي بك جرتنو تربي نجا فيا سن هاتا سيسون دما كيسني يو أكسوما نموني فيديو كولايكي غوتاني جرى جرتنو نجابيسا جرتنو بايتوكو غلطو ما والفاد جزاكم الله خيرا. أكمس اللي لايكي غودا فيديو قد يسي لالشيو قباتي ولايكي قباتي أنا اللي نتتولا دبالي فيديو براكن اسمي في وجد نغرغار حملنا تايتشو دا أكاسي إن شاء الله لايكي قد أيو سنتتول يعني يو سنتتول يو سنتتول قاما كتشون دندو إنا حتى كنو لا ويا قدا غنما كاني بنا الأباني بنا الأغنى جنة على كنان فاقوني فيديو سني قد ورا باجرا يا بيا كينياتي برامادا mana manota baay'eetti jechuudha ganama kaanii buna dhuguun kursii booda buna dhuguun jechuudha mana tokkotti dirqama jechuudha. Akkasuma mana keenyatti illee akkasuma suusii bunaan qaba jechuudha. Yoo ganama buna hin dhugne bakka mata sammuun kun nagaa iraftiileen argatu yaadne jechuun jiramtii suusii bunaan beektu warroonni beektanii mataa nama dhukkubsa yoo buna sa'aatii baranitti hin dhugne. Akkasi ganama argannaan garuu hanga borganamaatti waa tokko dhimmarraan qabu jechuudha. Naa kanaafi hamma haala kanaan lafti ganamaa guyyaan addaa guddaadha. Egaa viidiyoo kana inshallah ammumaan isinii gadhiisaa yoom akka isin bira qaqqabu garuu hin beeku. Qajeeloo ganama ta'ee guddaa halkan ta'ee qajeeloon ta'ee maaksanyoo yookiin qarsaa ta'ee qadeen isinii qaqqabu hin beeku jechuudha. Maaliif viidiyoo yeroo tokko dafee namaan bu'u yeroo fayyii jiranii turkiin dadhabaa ta'uu jiraga yeroo hammuma post godhanii hammuma immoo uploadii ta'utu jira qilleensarra oolu jechuudha. Akkasii ala kulli haala kanaanii buna akaakaan jidduun ol ka'aa jira. Firaashiirra taa'een ture garuu yeroo kana gaanii beektu dubartoonni ofirra taa'uu maal jechuun namaaf hin mijatu. Kanaaf anin tiraasii fidadhee kaffitaadhaaf jedhee of jala kaadhee irra taa'aa jechuudha. Innaa akkasii yaa'u silannaa fi malee silaa waan akka barcummaa waan akkasii jechuun jira gaanii beektu siin xaaxaa dubartiidhuma walii beekti. Ammas immoo naata macha'uu dinnaan immoo dhiiseef jalaa kaasee taa'uun ciisuun nyaachuun wanti hundi namaan ta'u yeroo kana gaanii beektusa. Namoonni argitaniittu namoonni hin arginis immoo rabbittiin isin hagahu. Haa ta'u cinqiidhuma sana waan yeroo hammaa kana jiru keessa darbanii immoo rabbiin ilmoo nama hambisee sa'aatii sana nama dabarsee immoo ilmoo fi immoo fuulduratti ilaaluu waan guddaadha jechuudha. Akkasuma yeroo kana egaa siqaayin haadha keenyaa maal waa baay'ee nutti mul'ata jechuudha. Waa baay'ee nutti dhagahama. Akkasii alhamdulillah ala kulli haal namoonni illee viidiyoo dheengaddaan hospitaala deemaa jira jedhee gadhiise irratti gammachuu keessan naa ibsitanii baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Jazaakumullahu khairan wallaahi baay'ee tokko baqqanatti tole koomentii viidiyoon gadhiisu irratti badaa jechuun koomentii akkas baay'atee hin beekne koomentii akkas baay'atu argee hin beeku jechuudha. Viidiyoon kanaan dura hojjedhe keessatti akkasumallee laayikii ilaalchisaa xiqqaatus maashaallah laayikii fi koomentii yaadni keessan garuu gammachuu keessan ibsattanii naa ibsitanii naa gammaddanii inshallah rabbiin khairii hunda walitti qabeesse naa gammachiisu akkuma isin khairii namaa gammaddanuu inshallah kanneen illee galtanii ilmoo bultii jaarrattanii ilmoo argachuuf hawwii qabdanu rabbiin yeroo gabaabaa keessatti hawwii keessan galmaan isinii ga'ee isin gammachiisu kan dhiiraas kan shamarraniis jechuudha. Jiruun addunyaa gabaabduudha garuu yoo kan akka ofii bakka of lafan kaa'anne maaliifan jiraadha nama jechisiisa jechuudha. Garuu yoo rabbi ilmoo namaa kenne ilmoo ofii kanaaf ta'abanii maaluu yoo goote ilmoo keeti yoo boolloo buutee baate illee ilmoo kootiifan jiraataara isa jettu yeroo asabdu baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Amma namoonni baay'een maal jedhu maal kootiifan hin cinqama
jedhu jechuudha wayirratti haala abdii kutuu jedhan. Namni ilmoo qabu garuu yoo hangam wanti hundi bakka gahee fi milkaa'ee fi ammas jechuudha inuma carraaqa inuma hojjeta inuma rafeen bulu jechuudha halkan maaliif ilmoo ofiiti jedhe. Namni ilmoo hin qabne garuu uuma bicuutti abdii kutaa maal abbaasii maal silas jedhe jechuudha. Akkas inshaallah kanillee dahattanii lafa kaa'attanii deemtanii rabbiin nagaan itti isin hadeebisu kan siichi immoo galtanii bultii jaarrattanii ilmoo argachuuf karoora qabdanuu irra deebi'ee rabbiin inshaallah karoora keessan waan isin yaaddanii olitti galmaan isinii gahee akkuma isin osoo nama hin beekin osoo bifa namaa hin beekin osoo maqaa namaa sirrii sana hin beekin akkanumatti nama argitanii nama jaallattanii gammachuu namaa isin gammachiisee jedhu wallahi inshaallah rabbiin waan isin yaaddanii ol galmaan muraada keessan galmaan isinii gahee isin hagammachiisuun isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah amma kasti bunni amma bishaan bunaa danfutti ergaa WhatsApp irraa waan tokko ilaalee deddeebisuutti jira jechuudha. Namoonni tokko nama komattu yoo soo ergaan keessan riikordiin keessan nama bira jiru yeroon viidiyoo gadhiisu dhuftanii miidiyaa irratti akkas dubbatta maanni sagalee namaan deebistu silas namni miidiyaa dhumarratti malee keessaan jettanii jechuudha. Na akkasii miti inshaallah wal beekurra walii beekuu caalaa namni hamma sagalee namaa qabee hamma maaliif naan deebisne jedhee kan dallanu fa'itu jira jechuudha. Amma inshaallah too walii hubannee gaariidha. Ani inshaallah inuman isin deebisa jechuudha. Sa'aatii an taa'ee sagaleen nama kan hin deebisne kam jedhee sa'aatii kennee fi taa'ee barbaade deebisutu jira jechuudha. Garuu ergaa tokko aluma sana immoo dhaggeeffadhee aluma sana kanan deebisutu jira. Akkas inshaallah amma buna buusaayyoo jechuudha sagalee nama tokko lama dhaggeeffadhee deebisee fi jira. Garii garuu banee ka'ee fayin dhiiseeyyoo jechuudha. Soon dhaggeeffatee dheen xumuriin maaliif booddeen itti deebi'a jedhee. Akkas malee akka biraatti nama hubatinaan isiniin jedha. Dhugaadhaan namni akka miidiyaa irratti isin ta'u qaamaanii akka qaamaanii irrattis immoo hin ta'u miidiyaa irratti. Namni hundinuu gara akka namni hundinuu akka haasa'u hin jiru. Namni hundinuu akka hojjetu hin jiru. Egaa rabbumatu nama beeka jechuudha. Na garuu waan hin beekne tokko immoo akkana jedhanii immoo namatti murteessuun gaarii mitiin isiniin jedha inshaallah. Yeroo darbee wahii yoo hojjete waggaa kanaa moo maal haala kanaanii buna farrashee jechuudha. Buna akka viidiyoo waraabee gadhiiseen ture maallaan jedhe isinitti fakkaate namni wayii amma gaati viidiyoo sana maala ta'uuf akka sanatti gadhiiste viidiyoo waggaa duraa jechuudha. Haala kanaan bakkeedhumatti farrashee buna dhaabaa gadhiisee ture. Amma maal irraa fayyadamaa itti gadhiiste sana naan jedhe namni wayii. Ana ilaalte viidiyoochen jedheen lakkiin ilaalle baneetuma takka ilaalaa dhaqee na dabbareen nan dhiisee jedhe. Ana akkasii ammas ta'u gaa wanti kana irraa baradhaa jedhu baay'een jiru garuu itti bohaaraa dhaafanii namni waan fedhe namaan jechuu danda'a garuu jecha namaatiif bootaa kennuu hin qabnu. Jecha namaa kallii walli'annee fuulduratti deemuu qabna kaayyoo keenya irratti. Utuu akka namaati utuu akka jecha namaa dhagahuuti. Tarkaanfii tokko fuulduratti hin tarkaanfatamu. Garuu namni akkuma namni nama jabeessu jiru namnillee nama cabsuuf deemu ni jira miidiyaadhuma kanarratti. Keessatti namni nama beeku fa'i subhaanallah laayikiyyuu namaan godhuu barbaadan viidiyoo namaarratti. Namni si beeku maaliif si inaafa wallahi nama hin beekne wayya jechuudha. Akkasii yeroo waa hojjechuu jettanuu nama isin beekurraa osoo fagaattaniyyuu gaariidha. Akkana akkasii jedhanii hojii ofii itti muutti agarsiisuurrayyuu irraa fagaachuu. Hin jaallatu jechuudha namni tokko guddina namaa. Kanaaf akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo namoonni immoo osoo nama hin beekiin bakka asumarratti sagaleedhuma namaa dhageessanii. Hojiidhuma namaa asuma miidiyaa irraa kana laaltanii nama jaallattanii hawwii gaarii namaaf hawwitanuu nama keessi isaa qulqullooti kan akkanaa na baay'ee tokkoon isin galateeffadhu hordoftoota koo hunduma keessaniyyuu gammachuu koo hanaa gammaddanii kan jettan hundi keessaniyyuu inshaallah kana boodaanis waan jiru hundumayyuu kanan isin biraan gahu ta'a maaliif isin
maatiidhuma bakka maatiidhuma yeroo baay'ee maanni bakka kamittuu utuun waan hunda viidiyoo godhee sin biraan gahee natti tola garuu haalli naan mijatu bakka waa tokko godhaachumaan viidiyoo yaadachuudha. Subhanallah yeroo nama miidiyaa taanu baay'ee tokko rakkisaadha. Maaluu godhaa maaltu namatti dhufa viidiyoo. Namoonni keessa jirtan dhugaa inuma beektu jedhee yaada. Akkasii inshallah kana booda garuu wantoota jiru hundumayyuu kanan viidiyoodhaan isin biraan gahu ta'a. Namoonni maalirra jirta akkam taate hedduu kana torbee tokkoof moo maal badeen ture keessaan na gaafataa turtan jechuudhaan deessee moo akkamii naan jettanii ammallee ganaadha akkuma kanatti jira kun akkuma argitan kanatti amma kunoo buna irraa buusee calaluutti jira ammasitti immoo bicuween hirkadhee dheetan hirkataa jira jechuudha. Innaa akkas inshallah hordoftoota koo viidiyoo isin irratti hin dheeressu buna dhugnaa mabuusuufaniin jedha jechuudha. Isaan mana jiru garuu kaameraa keessa seenuu hin barbaanne daarii taa'aru jechuudha. Nama dirqiidhaan kaameraa keessa galchuun dirqamaa miti yoo namni hin feene. Jaalala obbolummaa argamuun jidduu harka kee eeggannaa akka gannuu dhaabdu obboleessa rabbiif jecha wal barbaadu kan duraa duubattes khayrii walii yaadu kan gammachuu walii hirmaatee gammadu waytan nama kanaa qalbii kootti yaadu eessa laata bakki nageetti barbaadu yaa rabbati baay'ee qabda silaan dhabdu gara laafoo kiyyaa ati waan dadhabdu obboleessa milkii gaarii walii yaadu kan duniyaa akhiraa wajjin hin gammadu kan hambii diinitee furmaata barbaadu kan rakkoo islaamummaa dhukkubsatee aadu kunuu ista'iddu haza amrullaahi alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. Yaa namni qara'ee sila arguun nabdu akka quraani rabbii dubbate waa hedduu kitaaba tokkoon argeen jira jedhuun waa'ee obbolummaa kan waan baay'ee fiddu naan jedhe obbolummaan argachuuf taabdu ruuhii har'a dhabbame musliimoota jedhu ofirraa jalqabi waan namarraa barbaaddu atofee akkas taanaan abatan hin dhabdu anti koon gara'e dubbatte waa hedduu burqaan obbolummaa bakkinni irraa maddu qalbii qulqulloofte rabbiif nama jedhu qalbii rabbiif qulqulloofte akkiin diddu isii walii galtee waan fagaate fiddu qalbii wal barbaaddu taanaa waliin dhabdu yaa namni muslima tahaa wala sadu muslima akka keetiite kan shirrii yaaddu jireenya duniyaatiif kan nama dadhabdu jireenya harka rabbii tahuu quban qabdu bakka hinaaffaadhaan marrumaan of gubdu tu rabbiin kajeelte kana caalaan dhabdu bu'aa biyya duniyaa akhiraa si fayyaddu utuu yeroo qabdu gara